Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jirra jirtu hordoftoota maatii Abdurii Teach Media Channel. Welcome. Hello everyone, all of students. I am sorry. Dhiifama godhaa isiniin jecha isinirraan bannee bakka takkatti haaluma jiruu bakka jechuun iddoo adda addaatti addaan hiramee sosoo hiyyaatu akkanatti isin dhibee na dhibeeyse malee waan biraa miti. Isin dhiisee deemuuf kootii miti. Sinirraa dhaabuu kootii miti. Hangaan dandeettii isin biraan hangaa waliin jirraa isiniin jecha barnoonni keessan arrarraa eegalee istuudiyoo galeetan jira waan ta'eef asirraa itti dhaabee isinis qophii taatanii hordofuu qabdu. Isin biraan jira itti fufeen jira waan ta'eef Abdurriidhaa wajjin karaa fuula duraatti imalaan isiniin jaa. Gama barnoota keessaniitti waliin imallaa laayikii godhaa eegalaa sheer sabskiraayib koomaant barreessaa hadaraa isiniin jecha gama barnoota keessaniitti isin ceessa. Economics grade 9 chapter 4 dabarfannee turre amma kan hafu maali chapter 5. Okay, chapter 5 introduction to production and the cost. Okay, kanarraa waliin eegallaa continue. Introduction to production and the cost. Kana jechuun gaani beeytanamu namni takka production oomishuu wanta oomishaa jechuudha. Introduction wal barannaadha. To production and the cost. Oomishaa fi cost baasii dhagaa wani beeytan baasii yookaanis bu'aa waan takkarraa jechuun waan takkarraa harkattee waan takkarraa baastu jechuudha. Waan biraa takka of keessaan qabu kanuma. Kanaaf maali hiika oomishaa fi galtee bu'aa jechuudha. Ayyee kana jechuun maali amma garamitti definition of production input and output gama hiikaa isaatti waliin ajeenu. Oomisha production is what? Process of transforming input into what? Output. Okay, maali oomishni adeemsa galtee gara oomishaatti jijjiiruudha. Gabaabumatti gara maali jijjiiruudha? Adeemsa galtee gara oomishaatti jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf for example when we get what weight when we get weighting kun qamadina fakkaataan yeroo laalu weight on plot of land with the what? The help of input like labor, capital and set. It is termed as production of weight. Dhageeffadhu. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf galteewwan akka humna namaa afaan jechuudha. Fakkeenyaaf kaapitaalii amma fakkeenyaaf kaapitaalii tokko shanyii kaapitaalii yookaanis sanyii ittiin yookaan shanyii garagaraa lafa tokko irratti fakkeenyaaf qamadii yoo argannu yookaan yoo oomishnu oomisha qamadii kana maal goona? Oomisha qamadii jedhamee waamama. Lafa takka irratti qamadii qonnee yoo ta'e oomisha qamadii jennee waamnaa jechuudha. Lafa takka irratti pilootii yoo qonnee jechuudha. Lafa atara yookaanis pilootii jennee yaamnaa jechuudha. Kanuma waan biraa miti. Example, okay. Similarly, when in the cloth mill input, sorry. Isn't even jaltuka. Similarly, when in the cloth mill input, like labor capital and trend are transformed into clothes in call it production of clothes. Okay, garte oomishoonni fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf wantoonni garagaraa amma ni jiru. Fakkeenyaaf wanti huccuu oomishuus jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun warshaan huccuu baasu tokkos keessatti jechuu galteewwan akka humna namaa yookaanis kaapitaalaa fi firii garagaraa yookaan huccuu oomishu ta'e jechuudha. Yeroo jijjiiramaan kun oomisha yeroo jijjiiramaan kun maali?
oomishni kun maal jedhama oomisha huccuu jennee waamnaa jechuu kunis kanuma waan biraa miti akka gaaraatti ilaalinaa. Okay, ammallee waluma fakkaataa. Similarly, services are also produced into economy. Okay, kana jechuun maali? Fakkeenya akkasii diinagdee kana keessatti tajaajilli maal barsiisa? Doktora, weellisaa fi ammallee tajaajiltootaas oomisha jennaan. Fakkii gortee? Similarly, services are also produced in what? Economy. For instance, of what? Economics, service of teacher, doctor, and what? Signature, singer. Singeriin kun doctora, ammallee economic warra economy, service of teacher barsiisaa, ammallee maali? Are also called production. Singeriin kun wallisaadha jechuudha. Singiin kun yoo singii wallisaadha. Isaan kun maali? Wantoota akkasii kana oomishanii jechuu oomisha akkasii san keessattis. Okay, sirriitti na hordofi. Production function hojii oomishaa jechuu bakka gabaabumatti. Hojiin oomishaa kuni maali? Fakkeenyaaf hojii oomishaa kana haa ilaallu. The production function indicate the maximum. Okay, koi eshi saiziin isinirraa xiqqeessan arbashuu jirti. The production function indicates in the maximum amount of output that can be what? Produced with the help. Sirina hordofi. Lal. The production function indicate what? Maximum amount of output. Ammalle that can be what? Produced with the help of possible in the combination of input. Kana jechuun maali? Sirriitti na dhageeffadhu. Function oomishaa kun jechuudha. Oomisha humnaan hamma oomishaa yookaan hamma oomisha guddaa gargaaraa wanta gargaaraa tokko jechuu iddoo tokko tokkotti wal nyaatiinsa galtee ta'uu ka danda'u ammallee oomishamuu danda'uu fi wanta mul'atu yookaan ka agarsiifamu jechuudha. Wanta achirratti agarsiifamu jechuudha gabaabumatti. Okay, mallee hot more importantly it is show the relationship between various combination of input and what? The maximum output obtained what? Ammallee obtainable from the combination. Kana jechuun amma maali? Kana keessatti jechuudha fakkeenyaaf wanti takka jechuudha. Kana malees wanti jiru fakkeenya hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf walitti dhufeenya wal nyaatinsa galtee adda addaa fi oomisha gidduutti wal nyaatinsa sana irraa kan argamuu danda'u gidduu kan jiru yookaan agarsiisa ka jenneen san jechuun input and output, maximum output ka jenneen kun jechuudha. Okay, isaan kun maali? Yeruma hundaa'u iddoo hundatti maximum yoo xiqqaate yoo guddate jechuudha output can be what? Produced. Oomisha kanaan from ka dhufu jechuudha. Ammallee combination ammallee walii waliin in the input kan oomishamu jechuudha. In other word, it is also described jecha biraatiin yeroo ibsamus jechuudha. Technological relationship between input and what? Output jechuudha. Word jecha biraatiin yeroo ibsamus karaa technological hariiroo technologiin eenyu inputii fi outputii gidduutti qabu jennee ibsina. Anuun jee magartee haala kanaan laaluu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf.
Okay. Amma sirriitti na hordofi. Anuma jala deemi. Amma kootu. Mathematically, it can be what? Represented as Q is equal to F bracket x1, comma x2, comma x3 jechuudha. Isa kanneen jechuudha laala asii galtu. Sirriitti ilaali. Yeroon ani si ibsu kana sirriitti ilaali. Kanneen kun jechuudha. Where Q is equal to the maximum output produced. And what x1, x2, x3, x and r n minus different type of input ida yennaan jechuudha. Kana jechuun amma maali isiniif hima. Herreega akka herreegaati yookaan bifa herreegaati yeroo wanta kana ilaallu jechuudha. Akka kiwwiin kun jechuudha. F'n hammattuu banee jechuudha. Takka koomaa x lammaffaa koomaa x sadaffaa koomaa hanga x inni jechuu kan itti fufullee ta'e bakka bu'uu kan danda'u jechuudha. Ilmaan bakka bu'uu kan danda'u. Maximum output produced jechuudha. Kanaaf gosoonni akkasii kun maali? Kan bakka bu'uu jenneemma bakka kiwwii kana x'n oomisha guddaa oomishamee fi x1, x2, x3, x4 hanga xn itti kan jenne gosoota galtee inni adda ta'uudhaan kan ibsu jechuudha. Type of input ilaallu amma. Eenyu ilaaluuf deemna? Type of input. Okay. Dabarfadhu. Amma type of input ilaallaa jechuudha. Type of input. Input are what? Input are economic resource. Madda economy kana keessatti can be used kan itti fayyadamnu jechuudha. In the production of good and service. Kana jechuun maali? Galteewwan qabeenya dinagdee oomisha meeshaalee fi tajaajiloota keessatti kan fayyadamuu danda'udha jechuudha. Gabaabumatti galteewwan kana keessatti fayyadamuu kan danda'udha jechuudha. Input can be divided to main group. Inputiin kun gabaabumatti bakka lama qoonnee ilaalla. Sirriitti na hordofaa gaa. Bakka meeqa qoonnee ilaalla? Bakka lama gurguddootti qoonnee ilaalla. Gartee? Isaanis maali? Galtee gurguddootti qoonnee ilaalla. Isaanis maali? Fixed and variable jechuudha. Fixed and what? Variable kan jennuun kana jechuudha. Eenyu? Fixed and variable jechuudha wanti kun. Hamma haala kanaan laaluu dandeenya. Tokkoon isaa waliin laallaa jechuudha. Isiniin mul'ata qalama diimaan kunniin mul'atan fakkaataa yoo mul'annee sumaa rakkoon qabu isiniif hin dabalaa narraa obsa. Haala kanarratti isinii deebisaa jechuudha amma. Okay. Hayyee hotta. Fixed and variable bakka lama gurguddootti inputii kana qoonnee laalla. Isaan keessaa amma fixed inputii haa laallu jechuudha. Fixed input, okay? Fixed input is what? One was quantity cannot be varied during the period under the consideration. Okay? Under what? Consideration. Kana jechuun maali? Inni kun jechuudha amma fakkeenyaaf inni fixed jenneen kun jechuudha. Galtee dhaabbataa jechuun bargabaa'uuma waan biraatiin fixed jechuun dhaabbata. Variabiliin ammallee socho'aa jechuudha. Dhaabbataa kan hin ta'in temporary jechuudha. Gabaa'umatti kanuma. Galtee dhaabbataa fi jijjiiramaa kana keessatti maali? Amma galtee dhaabbataa ilaallu. Galteen dhaabbataa yeroo ilaalamaa jirutti keessatti maali? Baay'inni isaa garaagarummaa qabaachuu kan hin dandeenyedha. Gabaa'umatti. Baay'inni isaa garaagarummaa qabaachuu kan hin dandeenye jechuudha. Very during the period of under consideration jechuudha gabaabumatti. Amma maali inni? Example isaa jechuudha. Building. Example. Sirri na hordofi. Na hordofaa gaa. Isa kunneen maali? Tokko maali? Building. And machinery are example of fixed input jechuudha. Okay? Jarri lamaan kun
building fi machinery example maaliti fixed input jechu gabaumatti. An input was quantity can be what changed in what during the period of under the consideration is what known as variable input jechu gabaumatti. Ana jechuun maali gamoo fi maashinarii kajennuun fakkeenya galtee dhaabbataa yeroo goonu galtee yeroo ilaalamaa jiru kana keessatti baay'inni isaa maal ta'a jijjiiramuu danda'u galtee jijjiiramaa jedhamee yaamnaa jenneen kun ammoo galtee jijjiiramaa miti kun ammoo maali jijjiiramaadha jenneen gartee haala kanaan kun change during the period of under the consideration jenne kun jijjiirama inni maal ta'e inni variability kun jechuudha fixed ammoo hin jijjiiramuu jenne ichumatti kan turu inni example isaa machinerii fi maali dhaabbata maaliiti building yookaan ijaarsaa jechuudha haala kanaan laaluu dandeessu okay dabarfadhu definition definition imma fakkeenyaaf output are consequence of the what production process. Output can be classified as tangible and intangible product. Jennee bakka lamatti isaas ni qoonnaa jechuu gabaabumatti. Definition kana jalatti jechuudha waa hedduu jira amma fakkeenyaaf. Sirrii laalaa gaamma. Laaluu jirtanii. Kana jechuun amma bu'aa adeemsaati imma fakkeenyaaf bu'aa adeemsaa oomishaattiin jechuudha. Bu'aan oomishaalee amma qabatamaa keessaa jiru amma fakkeenyaaf qabatamaa hin qabnee fi ha qabatamaa jirammaas keessatti ramadamuu kan danda'an jechuudha. Meeshaalee qabatamaa oomishaalee fiizikaalaa keessaa halaallummee fakkeenyaaf tangible goods are what physical product halaallu. Define gisee goonu by the what by ability to be touched okay akkasi laalu dandeessan jechuu kanaas beekaati isinittiin jarjaru jeeti akka warra kutaa kudha lamaa isinittiin jarjaru isin akka isiniif galuuf dirqama nattaa beekte kun jechuun maali physical touching amma fakkeenyaaf fiizikaala dandeettii tuttuqamuutiin kan ibsamanidha wanti kun dandeettii tuttuqamuutiin kan ibsamanii jenneen tangible good kan jenneen kun jechuudha. They are distinct from intangible good. Intangible good. Faallaa isaa ta'uun isa akkuma isa qareefu jechuudha. When which may have value but are not physical entity, okay? Physical what? Entity. Good that are tangible play the large part in the retail that the purchasing of intangible good is now widely variable through internet online shopping. Hotuma sirriitti hordofi. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akkuma isa kaaniitti jechuudha isa kanaan faallaadha. Innis meeshaalee hin qabamne irraa adda ta'een maali isaanis gatii qabaachuu danda'u. Garuu qaamolee qaamaan mul'atan miti. Meeshaaleen amma fakkeenyaaf qabatamaa ta'an daldala gurgurtaa keessatti fakkeenyaaf ga'ee adda addaa qaban hin jenne akkasuma jenninis laal. Play large print in retail through the purchasing of what intangible good hunje now widely available. Kanneen kun maali? Meeshaaleen qabatamaan akkanaa kun daldalaan kan gurgurtaa keessatti ga'ee guddaa kan qaban yoo ta'an illee bittaa meeshaalee hin qabamne amma karaa intarneetii faani beeytan online shopping kanneen kana jechuudha. Bal'inaan kan argaman achi keessatti ni hubachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf. Okay? Haala kanaan laaluu dandeessu. Bira dabarfadhu. Amma fakkeenyaaf the primary difference between tangible and intangible
jara lamaan garaagarummaa jara lamaan gidduu jiru laallee dabarraa jechuudha. Is that tangible is something which person can see, feel, or touch, and what? They have the physical existence. Physical what? Existence. Okay? Whereas intangible is something in the person cannot be feel or what? Touch, and this do not have any what? Have any of the physical existence. Sirriitti isinii kana geeffadhu. Okay? Kana jechuun maali garaagarummaa inni isaan gidduu jiru yoo qal'inaan wallaalu ta'e jarri kun maali kan qabaman gidduu ka jiru isaan amma qabatamaan waan namni tokko argu itti dhaga'amu yookaanis tuquu ka danda'uu fi akkasitti jiraachuun qaama waan tokkoo yookaanis kan qaban yoo ta'u inni ni sama fakkeenyaaf kan hin qabamnes garuu akkuma isa kana waan namni tokko argu itti dhaga'amu yookaanis tuquu hin dandeenye fi kan hin qabamne ta'uu isaatii akkasumatti adda baafna jechuudha. Tangible fi intangible. Tangibiliin kan qabamuu danda'u, kan tuqamuu danda'u, kan argamuu danda'u. Intangibiliin faallaasaa ta'e kan hin argamne, kan hin tuqamne, kan hin mul'anne jechuudha. Example of online shaping hin jenne ammaas dhufee garaagarummaa isaatii asin nu himaa jira jechuudha fakkeenya waan biraa mi bar kanuma. For example. Okay? For example. Kana jechuun maali? For example, tangible assets. Halaallu. Include tangible assets in kun maal maali? Land, labor, machinery, equipment, cash, ammallee plant, and property that have long-term physical existence or the purchased for the use of business operation and not for sale vehicle. Okay? Akkas ilaaluu dandeenya jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Barnoonni kun hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma nuun jee jechuudha. Tangible asseetii ka jennuun kun jechuudha. Lafa, gamoo, meeshaa maashinarii yookaan maashina jechuudha. Ammallee meeshaalee maallaqaa fa'aa, warshaa fa'aa, qabeenya kamiyyuu kan yeroo dheeraaf fiizikaalaan kan jiraatan fiizikaala isaa kan agartu jechuudha. Itti fayyadama hojii daldalaa kan bitamee, kan gurguramee, kanneen kun maali? Fakkeenyaaf akka konkolaataa fa'aa fi qabeenya biroo yoo laalleefan isaan kunneen maali? Tangible asseetii qabeenya qabamu yookaanis kan socho'u yookaanis kan deddeemu jechuudha. Inni biraadhaa maali? Exampliin isa kaanii maal ture? Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf kan bifaan hin mul'anne jechuudha. Inni kun jechuudha intangible. Intangible assets that what do not have physical existence. Okay? Laawwanni ati ilaaluu qabdu asirratti kun jechuudha. Inni kun jechuudha intangible assets that what do not have physical existence. Kan hin mul'annees kan ijaan illee hin argamne. Kanumaa jechuun wanni biraa takka akka wannaatti kan jiru miti. Kan hin qabamnee fi kan hin jijjiiramnees kan jiraachuu yookaanis kan qaqqabuun isaa hin danda'amne jechuudha. Oomishaaleen kunneen maal maali? Intangible product, travel, insurance, repair, consulating, computer, software. Okay? Software. Ammallee education, healthcare, kan fayyaa jechuudha. Kan them be what? Trade out, inspected what? Or tested in the advance. Okay? Kanaafi kan kana fakkaatanii jechuudha. Asirratti adda baafnee jirana fakkaata. Barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwata. Gizee biraa barnootuma isa kanarraa cite qabannee isiniif dhiyaanna. Barnoota hafanii waliin turtii gaarii isiniin jecha
barumsa keessanii jabaachaa yeroo viidiyoo daawwachuu eegaltan like share subscribe comment godhuudhaan eegalaan isiniin jaa gizee gaarii qabaadhaa nagaan naa jiraadhaa okay